Hayyee akkam jirtu fayyaa jirtu jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaanaaf taatanii har'aa viidiyoo haaraadhaa isin dhufeen jira akka jalattanis abdiin qaba. Yeroo jalqabaaf gara miina kiyyaa dhuftanii mee subscribe godhuudhaan maatii ta'a. Akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuquudhaan viidiyoon kiyya daddafee akkasiin bira ga'u godha. Yoo jalattan yaada keessan komentii irratti barreessaa. Akkasumas immoo share godha sinan jaaladha gara viidiyoo kiyyaa irratti itti fufaa jechuudha. Maal seetan har'a waa'ee jaalalaati. Ani waa'ee rifeensaa, waa'ee fuulaa, waa'ee jaalalaati kana naasa'oo. Har'a waa'ee jaalalaati jechuudha. Iccitiin jaalala dhugaa maalidha? Baay'een keessan komentii irratti naaf barreessitu. Argaa jirra gara miidiyaatiin jireenya keenya keessatti naannoo keenyatti argaa jirra. Namni bara kana keessa kan wal fuudhura kan walii kutu caalachaadha. Maalidhaaf namoonni kan walii kan akkasumas immoo iccitiin jaalala dhugaa maalidha kan jedhudha jechuudha. Kan waliin ilaallu iccitiin jaalala dhugaa maalidha? Namoonni akkamitti wal jaalatanii yeroo baay'ee waliin jiraachuu danda'u? Namoonni maaliif gargar ba'an? Okay, har'a iccitii jaalala dhugaati kanaas of. Iccitiin jaalala dhugaa maalidha? Namoonni baay'een gargar ba'an, namoonni baay'een immoo waliin jiraatu. Warroonni waliin jiraatan kun iccitiin isaanii maalidha? Maal fa'aa raawwatu mana isaanii keessatti jaalallee isaanii wajjiniin abbaa manaa isaanii wajjiniin maal akka dabarsan akkamitti jireenya isaanii akka dhandhamachaa jiran hin ilaalla jechaadha. Yeroo baay'ee jechuudha namoonni waan wal jaalataniif duwwaa miti kan wajjin jiraatan jechaadha. Dhugaa isiniin jedhaan ogummaa dhabuurraan kan ka'e jaalalleen baay'een yookiin immoo gojoon namoota baay'ee diigamee jira. Akkasumas immoo namoonni baay'een osuma wanti isaan wal lolsiisu osuma jiru isaan garuu amma wajjin jiraachaa kan jiran jechuudha. Kanaafuu iccitii qaba jaalalli. Iccitiin jaalala dhugaa maalidha? Inni tokkoffaa irratti yeroo hundumaa afaan keenyan jechaadha jaalala haasa'uu qabna. Gaab jechuu qabna. Abbaan manaa keenya wajjin yeroo haasofnu haasofni isa wajjin haasofnu haasaa wal caqacaquu kan wal caqacaqnu ta'uu qabu. Haasaa jaalala yeroo waamnu afaan jaalalaatiin yeroo itti haasofnu afaan jaalalaatiin even yoo aarree jechuudha. Yeroo aarrullee abbaa manaa keenyatti afaan jaalalaa itti haasa'uu qabna jechuudha. Abbaa manaa keenya qofaa miti abbaan manaa keenyas afaan jaalalaati kan inni nutti haasa'uu qabu jechaadha. Isinii galee miti? Kanaafuu iccitiin jaalala dhugaa inni tokkoffaan mana keessatti yeroo wal waamnu yeroo wajjin haasofnu afaan keenya jaalala ta'uu qaba jechuudha. Inni lammaffaa immoo yeroo baay'ee inni lammaffaan maalidha? Yeroo isa wajjin yookiin immoo isa wajjin dabarsinu jechuudha. Yeroo waliif bilbilnu yaa taatu yeroo wajjin qamaan wal arginu yaa taanu yeroo hin irraanfatamne kan isa waliin dabarsuu qabnu. Dhugaa isiniin jedhaan yeroo tokko jechuudha. Jaalalleen keessan yookiin immoo abbaan manaa keessan irbaata isin gaabbasuudhaaf yaa ta'u misaa isin affeeruudhaaf yaa ta'u yeroo tokko alatti yeroo isin waamu itti yaadaa deemaa maal gochuu akka qabdan maal haasa'uu akka qabdan akkamitti yeroo hin dagatamne isa wajjin dabarsuu akka qabdan dursuma itti yaadaa deemaa. Achi geessanii dogiraa taqabbaamuu qabdan. Ogummaa dhabiisarraan ani isiniin jedheen jira durumaayyuu. Baay'een keenya sababni nuyi jaalallee keenya itti hidhamneef sababni nuti abbaa manaa keenya itti hidhamneef maalidha seetan? Ogummaa dhabiisarraa keenyarraan kan ka'e. Yeroo baay'ee shamarran yeroo jaalatan jaalala isaanii yeroo dhiira tokkoon jaalataman itti bu'an. Bakkeen itti boonan jiraachuu danda'a guys. Garuu yeroo inni bilbiluuf hunduma yeroo isaan wal argitu hunduma kan boontu yoo taate shamarree biraa barbaadutti ka'a. Kanaafuu ogummaan jaalala keenya keessatti baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Akkuma isiniin jedhan yeroo qaamaan wal arginu yeroo bilbilaa waliif bilbilu abbaa manaa keenya wajjin waan haasofnu adda baasnee beekuu qabna. Waan jaalallee keenya wajjin haasofnu adda baasnee beekuu qabna. Baay'ee keenya ogummaa dhabuu keenyatu gargar nu baasee waan ta'eef jechuudha. Inni afuraffaan maalidha? Wal dhaggeeffachuu. Baay'een keenya waa'ee keenya haasa'uu jaalanna. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himeen jira kana.
waa'ee jaalalaa yeroo haasa'u hundumaa waa'ee kan irra deddeebi'ee isinitti mee beeka jechaadha. Baay'een keenya shamarranis keessattuu warra shamarranitti dogongora kan jiru as biratti jechaadha. Namoota dhaggeeffachuurraa namni waa'ee keenya akka dhaga'u barbaada. Waa'ee nama biraa gaafachuu dhiisnetti waa'ee nama biraa waa'ee keenya namoota biraatitti himuudhaaf jarjarra jechuudha. As biratti immoo kuni dogongora guddaadha jechuudha. Kunillee ogummaa dhabuudha jechuudha. Kanaafuu waan kunillee yoo ati yeroo hundumaa jaalalleen kee yeroo haasa'u caqastu inni bira si gaafata waa'ee kee baruu barbaada jechuudha. Yeroo ati caqastee obsaan waan inni siin jedhu san dhaggeeffattu jechaadha. Dhugaa siin jedhaan waa'ee kee kan durii caalaa waa'ee kee baruu barbaada jechuudha. Kwaalitii qabda isa biratti, iddoo guddaa qabda isa biratti. Siif galee miti garuu waanuma hundumaa afaan keetitti kan dhufe hundumaa xaxaxaxaxa jettee to'a odeessita yoo taate hin dadhaba jechuudha. Si wal arguu dadhaba. Kanaafuu wal dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisa jechaadha. Inni shanaffaan maalidha? Gonkumaa sobuu hin qabdu. Dhugaa siin jedha. Ilaalaal waan tokko isinitti maal? Wantu yeroo nama tokko biratti soba xiqqoo isheeti jennee sobnu tokkoffaarratti jireenya keenya keessatti sobuu jire. Fakkeenyaaf uffata amma baay'een keenya dur surree uffachuun jira ture hin jiru. Fakkeenya isiniin jechaa jira waa'ee surreetii miti kan haasaa jiru. Garuu amma dubartoonni surree uffachuu noormaalii godhanii uffachaa jiru. Argitanii sobnis akkasuma jireenya keenya keessatti yeroo tokko yoo soba seessisne noormaalii ta'a jechaadha. Sobuun noormaalii nuti ta'etti yeroo hundumaa hin sobnu. Homaa nutti fakkaatu. Dogongora kun jireenya keenya keessattuu abbaa manaa keenya sobuun qabu. Soba dhoksuudhaaf jennee immoo akkasumas soba biraa keessa seena. Argitanii waan tokko sobnee kaanee isa dhoksuudhaaf jennee soba biraa sobna jechaadha. Akka inni dhugaan hin baaneef dhugaa san ukkaamsuudhaaf jecha soba biraa sobna. Kanaafuu kunillee dogongora guddaadha. Jireenya keenya keessatti jireenya abbaa manaa keenya ijjitiin jaalala dhugaa inni tokkoffaan sobuu dhiisuu dhugaa walitti haasa'u abbaa manaa keessanii yeroo hundumaa dhugaa walitti haasa'u qabdan jechaadha. Atillee ishii sobuu hin qabdu innillee ishii sobuu hin qabu. Maaliif seetaan yeroo waan xiqqoo ishee sobde akka inni sobde akka isa sobde yeroo baree guyyaa san irraa kaasee si amanuu dhiisa. Garuu ati immoo soba keessan waan tokko badii tokko meebii jireenya keessatti wanni sin sobsiisuudhaaf gonkumaan uumamu jechuu kooti miti. Jireenya keessatti wanti sin qoru wanti garaagaraan jiraachuu danda'a. Garuu dhugaa dhoksuu hin qabdan. Eessatti illee taanan jechuudha. Maaliif dhokatee nafu waan ta'eef gaaf tokko ba'uun isaan ol waan ta'eef kanaafuu jireenya keessan keessatti abbaa manaa keessan gonkumaa hin sobinaa dhugaa waliin dubbadhaa isiniin jedha. Yeroo baay'ee dubbadheen jira waa'ee kanaatillee jechuudha. Iccitiin jaalala dhugaa kana fakkaata jechuudha. Abbaa manaa keenya dhaggeeffachuu qabna. Abbaan manaa keenya nu dhaggeeffachuu qaba. Wal sobuu hin qabnu. Kun iccitii jaalala dhugaati. Yeroo isa wajjin arginu, wal arginu, yeroo iddoo tokko deemnu, guyyaa hin dagatamne yookaan immoo yeroo hin dagatamne isa waliin dabarsuu qabna jechaadha. Yeroo afaan keenya haasofnu afaan jaalalaa, afaan nagaa yeroo waa'ee keenya yaadudha nageenya akkatti dhaga'amu. Yeroo tokko bar gaafa inni manaa ba'u karaa baatee isaa hiitee fi yeroo ati gaggeessitu iddoo hojii deemetu mana fincaanii deemee yoo mastaawwatii duratti of ilaalu situtti fuula isaa dura kan dhufu si qofaadha beektee. Kanaaf yeroo hin dagatamne isa wajjin dabarsuun yeroo inni sirraa fagaate yookiin immoo ishee sirraa fagaatte illee akka waa'ee ishee yaaddu si godha. Akka waa'ee isaa yaaddu si godha jechuudha. Kana siif fayyada yeroo hin dagatamne jaalallee keessaa yookiin immoo abbaa manaa keessaa wajjin dabarsuun jechuudha. Viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufee iccitii jaalala dhugaa. Iccitiin jaalala dhugaa maalidha kan jechuudha. Baay'ee keenya ogummaa dhabuutu abbaa manaa keenya gargar nu baasee. Egaa ogummaa yoo qabaanne wanti abbaa manaa keenya yookiin immoo jaalallee keenyaan gargar nu baasuun jiru galatooma guddaa siin jaaladha. Waan jaalattanii too chaayinaalii kiyyaa ilaaltaniif jechuudha. Yeroo jalqabaatiif gara mana chaayinaalii kiyyaa kan dhuftan sabskiraabii gochuun dagatina mallattoo bilbilaa qaxxuuxanii viidiyoo akkana ni gadhiisin akkasiin bira ga'uu gochuun dagatina. Sinan jaaladha sinan kabajaa nagaan naaf turaa viidiyoo itti aanu namoo wal arginutti. Baay'ee.